هديتي لستتي سنتو بيت طيفي إياي قدلتي مرهين لنا هديتي لستتي ويا أني لو هديت أواز تكويزا لو هديت وميدي يهانغا هافي دين دلغا جمالي نماتو بهيرا كيبالا جيجو دي يعني وندارو سين أنا ميتين كمجاني سواب ربي غاني أركات ربي سنا خبجو دورا بريان إسلاما خلا أولي أواجو جولين قبو شيخوتا في إمامات بيتون إماما قبدي شيخا قبدي علماء قبدي بيتون خبجا ربي إساني قريف أنا خبجا ملي بيتون علماء قوتو لدو وان علماء كنين قمني أمين في دمني جو جراتني جو قريبه هادو أولين جو أن إرقا قفن تلچا نما إرقامو إرقانين بريچا علماء إفنين إرقاما جيچو ملين إيانتيا أنا شيخا تاجيچون قبضو جزاء سنيا خبر سنينجا خيساو إمام مسجد خينيا شيخ عبد القادر أكنما علم فوسزوتي مدي هنا تنيو لقيت ديما تران جزاء برمدو ربي سانيا خفرو cara kan dubbadhu maaki galatoome caraan aksanaa kenniteefu jechaadha. Ani kan jechaa jiru kanaan gale jechaadha. Oomoon akka yoomitti du'aa jirti. Amma yoomitti nuti duuna. Nuti kan dhufne biyya keenya guddisuudhaaf mana namaa gubannee erginee achiin manni keenya nu jala gubatee maatii keenya dhabnee akka yoomitti nuti jiraanna. Nuti Oromoo miti. Amma yoomitti nuti gubanna qoy. Amaara miti kan gale. Amaara maanu nyaata. Amma yoomitti nyaatamna nuti. Ani beeku waan dubbachuu ka'ee maakii koo baay'ee galatoomii mucayyoon boo'ichaaf dubbachuu hin dandeenye ani itti fufeen dubbadhaas hin jaalladhu godhanyaa isheeti. Amma yoomitti duuna. Yoo boo'ichas ta'e maayikii cufadhu sagalee boo'icha keenya jarri kun dhaga'uun qabu. Sanifuu muus goradhu. Isheen baatee jirti boo'ichaa fi dandeessu dubbachuu dadhabde. Miira keessa seentanii yoo waraabbatan waan ta'eef akka nu waraabbatan hin barbaannu waan ta'eef yoo boo'ichas ta'e cufadhu. Maaki boo'is hin barbaachisu si laayivii keessa beektaa waraabaa jirani kanaaf miyuutiin godhee yookiin boochuu barbaade garaan kee boonyu hin boosisna maaliif boonyaaf hin boonyuuf hin iyyuu isaan boosifna giin isaan biyya keenya keessa jiraachuu qabani wallagga keessa jiraachuu qabani Oromoon hundumtuu wallaggaaf sagalee nu ta'a nu gargaara nu bira dhaabbadha obbolaan keenya nu jalaa dhumani manni keenya nu jalaa gubate haati keenya nu jalaa duute qe'ee keenya keessatti saamamne qe'ee keenya keessatti duune maali hamma yoomitti Oromoo nu bira dhaabbadha nu gargaara sagalee nu ta'a. Maaki yoo gidduu ijoolleen garaan sinammaatu ifama takka ishee maaki yoo gidduu ijoolleen garaa sinammaatu ol baatanii hin boo'ina. Iddoo kanatti boo'ichi waan tokkoyyuu uummata keessanis hin fayyadu isinis hin fayyadu isin laaffisa malee isin hin jabeessu namoonni dubbii beektan jala murtanii ergaa dabarsuu kan dandeessan kan uummata kaasuu dandeessan mootiveet kan gochuu dandeessan an cimaadhaa poolitikaal ideoloojii nan qaba dubbachuu nan beeka sammuu namaa jijjiiruu nan danda'a kan faaktiin jiru kun immoo dhugaan kun kan lafa jiru kan ammoo sirriitti jala muree lafan ka'a namoonni jettan duwwaa ol ba'aa adiraa keessan ol dhuftanii akkasuma boossan tun ta'in gaddi keessan gadda keenyadha. Unillee jabaannee ija diffannee kan odeeffannu nutti dhaga'amuu dhiisee utuun ta'in unillee jabaannee isinillee yoo jabaattan akkasumas warri keenya warri biyya jiran warri miidhaman kun warra guyyaa guyyaadhaan du'an du'aaf jireenya gidduu kan jiran warri lubbuudhaan jiran immoo du'aniiru kan hin jedhamne jirullee kan hin jedhamne guyyaa guyyaadhaan barbadaa abiddaa gidduu kan deeman asiif achiin kan saaniitiin kan saanii kan hin taaneen haala gaaffiraadhaan kan gubatanii isaanii jabeessuudhaaf isaaniif humna ta'uudhaaf gara fuulduraatti dhiyaachuudhaaf
cimtanii jabaattanii karooraaf dubbii bilchaataa fidadhaa kottaa. Yoo garaan isin laafate homaa miti badii miti namadhaa hundi keenya iyyuu garaa hin laafannaa garuu asitti cimnee ol cimsuun nurra jira. Hojjennee hojjetuun nurra jira. Kanaaf ammas ni danda'ametti filingii keessanii qabadhaa. Thank you. Sorry. Kiyyuu fidhattee jirta. Okay, anilleen gaaffii baay'een qabu nama baay'ee rakkaati gaaffii fudhatuun fedha. Kanaaf maayikii an dura irratti si galatoomfatu fedha. Dhugaa rabbi saba keetiif dhiidee saba keetiif gartee quuqamtee ol baatee waa'ee saba keetii xiqqaa guddarraa yaada fuutee waa'ee oromummaa tana gaccimsitee dubbachuu keetiif an tokko irratti si galatoomfatu fedha. Kanatti aansee ani bakka kiyya namni narra beekaa baay'eetu jira. Kanaafuu bakka kiyya nama biraatiif kennitee akka namni biraa haasa'uu jaaladha. Kanaaf an dura irratti suma galatoomfadhaa galatoomii waa'ee uummata keetii ammallee gaccimsitee dubbachuu keetiif ati dhugaa rabbi nama jabaa jaamee Oromoo keessa argamu keessaa takka galatoomii ammallee irra deebi'ee galatoomfadhaa. Jabaadhu bakka kiyyallee nama naqi yaada namarraa fuudhi dhageesse. Ayyee galatoomii firoomsaa itti fufii. Sambooda jira Saamii Karrayyuu next itti fufaati. Carraan kennu keetiif galatoomii maatii sinundiyyuu Oromoo. Wanni anan jechuun barbaadu asirratti dubbii keenya kaleessarraa laallasoo ta'e hin ulfaata hadharraa soo laallatee homaayyuu waan nama mararu miti. Wanni ani isiniin jechuu barbaadu Oromoo dhiini ilmaan Oromoo Itoophiyaa keessatti qalama siyaasaati. Qalama siyaasa warra Itoophiyaanotaati. Gogaan ilmaan Oromoo daftara siyaasa warra Itoophiyaanotaati. Kun waan addisiidhaa miti. Sabni kuni saba gara laafessaa, saba aanessaa, saba ammataadhaa, saba maaliidha jedhanii biddeena abjuu nyaachisanii ittiin taphachaa turanii gogaan haadha Oromoo daftara siyaasa Itoophiyaanota. Dhiini ilmaan Oromoo qalama siyaasa warra Itoophiyaanotaa ta'aa ture ta'aa jira jechaadha. Ta'uuf deemas sababni isaa saba gara laafessa, saba maaliyyoo, saba ammataa, saba jinni kanan jedhanii ni sossobaaranii jechaadha. Saba gara laafessa ta'uun uummata Oromoo naman qaanessu eenyuuf akka garaa laafee wallaaluun uummata Oromoo dammoo qaanii caalu dhaloonni dhaloota irraa dhaalaa ture ammallee dhaaluuf deemu keessaa isa tokkodha jechuudha. Namni tokko sabni tokko yoo garaa laafee jiraachuu dadhabe garaa jabaachuun dirqama saba saniiti. Yoo garaa jabaatee jiraachuus dadhabe garaa laafee ilaaluulleen dirqama saniiti. Ajjeefamee yoo jiraachuu dadhabe ajjeesee jiraachuuf yaaluun biyyarraa ari'atamee yoo jiraachuu dadhabe biyyarraa ari'atee jiraachuuf yaaluun dirqama saba tokkooti. Ofitti himuun dirqama biddeena abjuu soorachuu osoo hin taane uummanni Oromoo gara laafummaa osoo hin taane dabeessummaa qabaachuu isaa fi roorroon kaleessa harkarraa muree warri jarana waa'ee dhimma harkaa fi harma kaleessa ciramee dhaloonni kun dubbachuu iyyuu hin qabu. Maali hoo jettanii namni bara san harmaa fi harka murame kaafee guyyaa isaa eeggatee du'ee jiraatetu jira. Dhaloonni kun dhaloota mormarraa fannisa irraa muranii tokko jiraateera warri mormarraa muran hin jiraanne akka hin jiraanne kaarmarraa muran ammoo jiraatee carraa eeggatee du'ee kaarkaallee carraa eeggatee du'ee dhaloonni kun dhaloota mormarraa muranii warra mormarraa mulee wajjin illee nyaatee deebi'ee of jiraachisuu dhiisee ofii gargalee